wanti uummanni keenya beekuu qabu nabiyicha nageenyi isaan irra jiraatu rabbumatu ofii isaatii kabaje. Arrabnii fi gochi namoota wal'aala akka kanaa sadarkaa isaanii hoomaa hin tuqu. Gaafa isaan ergaman irraa kaasee uummanni jajal'aan akkasii nabiyyi keenyaan nageenyi isaan irra jiraatu kijibaa, falfalaa, qaalluu fi kan kana fakkaatan jedhaa turan. Garuu sadarkaan isaanii dabalaatuma bule. Warra isaan jibbeetu seenaan isaanii xiqqaate. Kanaafuu uummanni keenya bifa tasgabbii fi obsa qabuun ulaamota keenya dhaggeeffataa akka deemtan waamicha isiniif dabarsina. Yakka namichi kun raawwateen hordoftoota amantii biroos akka hin tuqne asumaan waamicha isiniif goona. Uummanni keenya yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa nageenya isaa eeguu qaba. Lammaffaan uummanni keenya yeroo kam caalaayyuu yeroo ammaa nageenya isaa eeguu qaba. Hordoftoota amantii biroo fi sabaaf sablammoota hundaan wal hubatanii nageenyaan waliin jiraachuun bu'uura amantii keenyaati. Nageenya biyyaa fi uummataa eegsisuunis bu'uuruma amantichaati. Kanaafuu uummanni keenya qaama dhimma nageenyaa eegsisu wajjin wal ta'uudhaan nageenya naannoo fi biyyattii akka eegsiftan waamicha keenya ni dabarsina.